Kulleetoo gabayaatti baatee walakkaatti. Kulleetoo siifan gadda dhaabee biyya nagaatti. Irreessaan fullaa'ee dawwee galallabe. Irreessaan fullaa'ee dawwee galallabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata qashti jira jirtu ashama harka fuune horoon amantaa biraadha. Akkam jirtan baga jiraattan baga harra geessan isin jedha. Meekam fayyaa nagaa qabdanii. Viidiyoon keenya egaa amma osoo walirraa hin cinne kan isin bira gahu ta'a. Isin immoo warroonni mana kana faaraa taatan like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa. Annaatu waloo jedhama. Kanaaf haga dhuma viidiyoo kanaadha. Nafaana tura xiqqoo takka. Obsaadha iskippi gootanii dabarsinaadha. Maaliif dhimma walooti. Artistii keenya bira dhaabbatuun kabajuun dhimma walooti. Dhageessanii Jamaal Hussein maal jechaati jira? Ani albama hedduu hojjedhe albamaa san immoo gadi lakkisuudhaaf deema. Lakkii gadi lakkisinii yaa Jamaal waa akkana walitti bubbuunee haga dandeenyu kiisa keenyarraa si gargaarree akkasuma immoo akka sanitti jechuudha bifa bareedaatiin akka namni albama gadi lakkisu sanitti gadi lakkifatta. Lakkii gadi lakkisinii akkanaan bilaashitti gadi lakkisinii jedhaniin jechuudha. Inni gadi lakkisi jedheetu jira. Uummata kana hin rakkisu jedheetii ture jechuudha. Saniifuu ijoollee wali gurmuuttee lakkii gadi hin lakkisinii akkatti gadi lakkisu wayyaa itti carraaqxe waan ta'eedhaafuu xiqqooma takkaleen uummataan kee beeksifte achi booda yoo isaan jechuudha dhimma walooti waan ta'eedhaafuu yoo isaan irratti hirmaatuu dhabanillee akkasitti gadi lakkisuu qabda malee akkanaan gadi hin lakkistuu jedhaniini qaban. Albama mata dureen isaadhaa Simbaanaa. Simbaana dhiiroo maaluma Simbaanaa sun waa hedduu of keessaa qaba. Waan san immoo yeroo muraasa booda kan isin biraa gahu ta'a. Saniifuu haga san eeggatuu qabdan isin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo ijoolleen akkas gooteetti gara TikTokiidhaan akkasuma immoo gara FB faadhaan jechuudha uummanni mamaxxansaniiti turanii anillee viidiyoo hin waraabne natti hin tolle. Amma jalqabee istuudiyoo keenyatti amma kadee biheetii jiru amma gaa'ittaa muddaa karaan danda'eeni saniifuu isin jabaadhaa isinin jedha artistoonni keenya jechuudha. Walumaa galatti jechuudha wanni walitti qabames qabameetii jira. Albamichinis eebbifamuuf ka deemu gallakkifamuudhaaf deema. Saniifuu isin immoo FB isaadhaa Jamaal Hussein ka jedhu FB isaadhaa dhaqaatii keessaan jechuudha miseenjeraan dubbisaati akkasanitti isinillee waan gargaartan gargaaraadha. Tun dhaamsa konkooti kabaraadhaan moohi gadi lakkisa jedheetii ture uummatatu qabeetii akka gadi hin lakkifnee akkanaan gadi hin lakkisinii jedhaniin jechuudha. Maaliif jennaan namni illee nama taazaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Uummanni Oromiyaa artistoonni biraadhaa jechuudha. Albama isaanii miliyoona meeqa kuma dhibba meeqa miliyoona meeqatti gurgurataatii jiran jechuudha. Maaliifiin yeroo jechuudha eebba albama akkanaati yeroo jedhame jechuudha. Namni hin hafuu guddaanis xiqqaanis kan waa qabu wal bira dhaabbateetii bifa bareedaatiin bifa ajaa'ibaatiin kaameeraa fi maaliin osoo hin hafne jechuudha. Akka sanitti albama san qilleensarra oolchan malee zim jedhaniituma lafaa kaniituma qilleensarra hin oolchani jechuudha. Saniifi innilleen akkas jechuudha barbaadeetii ture. Anaan maal naan jedheetii ture duraan gara Jabuutii kanas ni dhufaa gara Suudiillee ni deemee albama kiyya kana eebbisiisa albama hojjetaatiin ture naan jeetii ture jechuudha. Saniifuu walumaa galatti ka Jabuutiitis akkas taheetuma rabshaa tahee jechuudha fuula duratti yoo ka dhufu tahee malee akkas immoo ka biyya biraatilleen haalatti hin mijanneef na fakkaate reewwan akkasiitii akkasiin barbaada jechuudha. Ni akka namni eebbisu sanitti ni barbaada. Saniifuu isinilleen immoo hagas yoo dadhabdanilleen akka jechuudha namnillee nama hin laalle bifa bareedaa tokkoon jechuudha akka sanitti gadi lakkisuu qaban kun dhaamsa kan kooti zim jettanii ittiin dhiisinaa isinin jedha hordoftoota kiyya kabajamoo. Akkasuma immoo karaa hundaanuu gargaarsa godhamaatii jira karaa TikTokiitiin akkasuma immoo warroonni tokko keessaan isa dubbisaniitii waan gargaaran jechuudha haga dandahan gargaaraatii jiranii isinilleen akka gargaartan kun dhaamsa kooti. Kabiraadhaa immoo wal jajjabeessuun dirqama keessanii zim jettanii jechuudha
itti dhiisuu hin qabdan gahee keessan bahatuu qabdan akkasummoo warri viidiyoo irratti dalaguu dandeessan dalaguudha akkasummoo warri dandeenye immoo karaa dandeessaniin jechuudha keessaa wal qunnamtanii gargaaruun kun dhaamsa kan kooti inni biraadhaa immoo inni Simbaanaa jechuudha waan xumureetii jiru akkan dhagaheetti jechuudha kutaa biraatis keessa jira sirbi kutaa biraatis keessa jira sirba hedduu of keessaa akka qabudha inshallah mee walumaan ilaalaa taha inshallah viidiyoo kana aarsaa gootanii hagammaadha sa'a keessan guddaan dhaggeeffatu keessaniif guddaa galatoomaa isin jedha yeroo muraasa booda Simbaanaa albama Simbaanaa ni bitannee inshallah kalaaluu taha kanaafuu haga dhumna sagantaa kanaa nafaana turuu keessaniif galatoomaa isin jedha